turte. Gama kan biraatiin odeeffannoon kallattii garaagaraatiin gara miidiyaa dhufu darbees immoo wantoonni qabatamaadhaan mul'atanii keessumaa humni addaa poolisii Oromiyaa yeroo dhihoodha as leenjii godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame gochoota suukanneessoo garaagaraa hawaasuma keessaa bahee irratti raawwataa jiraachuudha kan mul'isanii. Waa'ee humna addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya gara godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame yakkoota garaagaraa irratti hirmaataa jiru kana maal jetta akkamiin argite? Yaanni humna addaa dabalataa leenjisuu yeroo lammaa Magarsaati kan eegale. Yaadadha humnoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa turan fi achi keessaa dhiibamanii bahan gara nama 6,000 leenjisuudhaan kan eegale. Yaanni isaa lammaan raayis kan hin dhagaye bin booda shimalirras raayis kan hin dhagaye ture maali keessattuu gama daangaa adda addaatiin miidhaa uummata keenya irra gahaa ture ni yaadatte gama Wallaggaatiin boo'icha guddaa ture gama kibbaaf bahaatiin rakkoo adda addaatiin ture kanaaf yeroo adda addaa humna federaalaa yaamurra nageenya uummataa bakka vulnerable ta'e kanatti eegsisuudhaaf humna addaa leenjii gahaa qabu lakkoofsa gahaa qabuu fi meeshaa gahaa qabu barbaachisaa ta'eedhuun kan leenjame. Amma garuu faallaa sanii humni silaa nageenya amansiisaa uummataa fiduudhaaf daangaa tiisuudhaaf jedhamee leenjifame aanaatti gara nama 250 ga 300tti bobbaasuudhaan uummata irratti miidhaa kan geessisaa jiranii. Gara fuuldura bal'inaan waa'ee humna kana akkaataa kompoziishinii isaa qorannoon godhamaa jira. Akkuma shumamma jedheen dhaabni tokko qorannoo godhaa waan jiruuf ragaa wajjin yeroo sana haasa'uun wayya waan ta'aa jiruuf. Garuu nama gaddisiisa. Humni bifa saniin leenjee uummata keenya irratti bobbaasanii ijoollee kichuu ijoollee harka qalleeyyii uummata kana keessaa baate mataa ce'ame ciiranii uummata kana irratti bobbaasuun waan nama gaddisiisu. Yaanni isaanii maal sitti fakkaate? Yaanni amma ajjeechaa, hidhaa, nama tumuu kun hundi sodaa uummata kana amansiisuu waan hin dandeenyeef dantaa isaatirraa waan maqaniif kaayyoo fi akeeka isaatirraa waan maqaniif uummata kanaan kallattiidhaan waan walitti bu'aniif uummanni kun waan isaan tufee jiruuf uummata kana tolaan si bulchuu yoo dadhabne tolaan buluu yoo didde lolaan si bulchina jechuudhaan hamilee isaa cabsuu sodaa keessatti deebisuu barbaadan. Akkuma gaafa warra isaan duraatitti haardikoorii keessaa baafnee jechuudhaan ittiin deeman. Humnoota amma leenjisan kana qofa osoo hin ta'in namoota baay'ee badaa ta'an sirna wayyaanee jedhamu san keessatti nama keenya ajjeesaa turan, ajjeechisiisaa turan. Gandarraa kaasee warra riifoormii jedhanii keessaa harca'e. Warra riifoormii yaadatta gaafa riifoormiin namoonni mirga namummaa sarban namoonni korrapshinii keessa jiran 4,000, 5,000, 10,000 warra baafne warra jedhan san akka jiruun bakka bayan irraa deebisanii taayitarra deebisuudhaan uummata kana doorsifnee dhiinnee gaccabsinee bulchinaa sadarkaa jedhuun rules through terror terrorize godhanii uummata shooror keessanii abdii kutachiisanii nama jajjaba manguddoo jajjaba daldalaa jajjaba dargaggeessa jajjaba dubartii jajjabduu keessaa hidhuudhaan ajjeesuudhaan hamilee cabsuudhaan warra kaan sodaachisanii uf jalatti bulchuudhaaf karoora lafa kaayamee hojjetamaa ture. Karoora haaraan sa'iin wannuma maanuwaaluma mallasaan lafa kaayee deemeerraa achumarraa baasaniiti kan itti deemaa jiran. Sanuma wanni yaalamaa jire bifa jarri kun raawwachiiftu ture warra karoora baasuun turre beeytee warra karoora baasuu miti istiraatiijii warra baasuu miti asfatsaamii turan. Amma sanuma bifa xiqqoo ijoollee fakkaatuun bifa salphatti fagoorraa mul'atuun sophistication bifa hin qabneen hojiitti hiikuudhaaf kan yaalaa jiranii milkaa'u waan agarru waan akka kiyyatti odoo Oromoo ajjeesuun Oromoo harka kennisiise. Odoo Oromoo ajjeesuun Oromoo harka kennisiise gaafa Hayilamaariyaam Gammadaatiif Maammoo Mazammar fannisan qabsoon sun kichuu citte akka bakka loo bunaa beeyta buna hoggaa lafa buufte xiqqoo hoggaa ol dhootu hoggaa ol dhootu san beeyta aduu yoo itti kennite bishaan yoo biyya jalaa goggogsite hoggasuma qaamoftee hoggasuma goggoyite achuma badde achumatti jafala keessa gaddeebiti yoo beeytu taate ummata Oromoo kana hoggana isaa keessa ajjeesuun hidhuun fannisuun shororkeessuun osoo kawaa godhu taate yoo beeyta qabsoon sila inuu biqille sila achumachi kichuu hafte turte sila gaafa Hayilamaariyaam Gammadaaf Maammoo Mazammar fa'aa ajjeesan
qabsoon Oromoo kolaatti turte sila. In biqiltu turte sila. Yookiin immoo biqiltee xiqqoo eega ol baate chigginyi eega geette qaamoftee baddi turte sila yoom gaafa Taaddasaa Birruu fa'aa fannisan. Gaafa Elemoo Qilxuu fa'aa wareegaman. Gaafa Hayilee Fidaa fa'aa wareegaman silaa hayyoonni gurguddaan akkasii sun bu'uureessituun qabsoo sun gaafa wareegaman qabsoon tun silaa gaafas mataan isii hadooddee ol guddatu dhiifte xooleeddee achumatti baddi turte jechuudha. Qabsoo Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate ajjeechaan hidhaan Oromoof duuba deebisuun kan danda'amu osoo taate gaafa Nadhii Gammadaa fa'aa lafarraa dhabamsiisan 90 keessa gaafa hoggana silaa nu hin qabne jennu keessattuu hoggana jiddu galeessaa akka jirutti ajjeesan ganda gandarra deemanii jaarsa beekamaa jaarsa dhageettii qabu daldalaa waa harkaa qabu barsiisaa qalamni isaa waa mirgu wallisaa waa xiqqoo dhaggeeffatamuu danda'u akka eebbisaa addunyaa gaafa isaan fixan 90 keessa silaa qabsoon tun gaafa suma hafti turte erga guddattee damee irraa cicciramtisan silaa akkasumatti goggooyitee odoo waa takka hin baafne akka muka cabbii keessatti hafti turte silaa hin taane sunis qabsoon tun osoo ajjeechaa fi hidhaan kan isiif duuba deebisu taate gaafa qeerroowwan akka mishingaatiin lolirra cicciibsanii rashanan fixan san gaafa agaaziin nama keenya murruu godhu san silaa qabsoon tun as hin geessu turte jechuudha. Har'a eega qabsoon guddatte hiddi isii gaddaraaree Oromiyaa hunda wal gahee jirmi isii furdatee odaa Oromtichaa gahee yeroo dameen sii babal'atee dhageettii addunyaa argate kana keessatti qabsoo Oromoo ajjeesuudhaan hidhuudhaan dararsuudhaan duuba deebifnaan abaddan hin danda'amu. Ajjeesuu hin danda'an. Biyya irraa tolfamne nu ilma namaati. Hunda keenya ajjeesuu danda'an. No question. Qabsoota garuu ajjeesuu dhiisiti taakkuu takkuuf duuba deebisuu hin danda'an. Ittuma fufnaa jabaataa deemaa jechuun manni kun. Kan si gaddisiisu garuu xiqqooma seenama warra isaan leenjisee isaan qaree baay'ee warri har'a nama fixu kuni qe'ee keenya keessa nama haa fixaniif biyya haa saamaniif ummata haa ajjeesaniif warra filamee dhufedha. Waggaa 27 Orma wajjin tahanii waggaa 27 Orma wajjin tahanii nama keenya ajjeesaa osoo bu'aa takka hin arganne bu'aa qabatamaa takka otoo irraa hin arganne nama keenya alagaaf dabarsanii bineensa nyaachisaa kolaasisaa ajjeechisaa ajjeesaa turanitti ummannummaan isaan akkasitti dararaa turan sun ummannummaan isaan akkasitti Orma wajjin ergamanii dararaa turan sun qabsaa'ee Orma san aangoo irraa qaarsee jallaa kiyya naa qajeeli rakkatteet dogongorteet gowwoomteet jallatte malee jaalatteeti miti quba ofii ajaa'idanii ofirraa muranii janit gabrummaa jalaa isaan baasanii ergamtummaa jalaa isaan baasaniit taayitarratti isaan baasanii jechuudha. Galanni ummata sanii galanni gabrummaa jalaa isaan baasee aangoo irratti isaan baasee maal ta'e ajjeechaa ta'e jechuudha. Ajjeessuudhaan hidhuudhaan bifa namas qaanessuun akka Oromoo tokkotti nan qaanee beeyta. Waggaa takka walakkaa keessatti waggaa lama keessatti waan akka kanaa keessatti deebi'een waggaa seenan akka Oromoo tokkotti si qaanessa garuu confidently waan tokko himuun barbaada. Ilaalchi amma ittiin deeman kan uummanni Oromoo reject godhe. Kan injifannoolee uummanni Oromoo hanga irraa dhiiga isaatiin lafee isaatiin argamsiise tana lafa jala dabarsuu uf duuba deebisuudhaaf godhamu kuni sirna federaalawaa walqixxummaan sabootaa keessatti kabajame Oromiyaaf Oromummaan keessatti kabajamte qe'ee teenya irratti qabeenya keenya irratti abbaa itti taanu san fashaleessuudhaaf shirri isaan ittiin deeman kun uummataan jibbamee tufamee jira. Amma booda kara lama qofaan waan kana hojiitti hiikuu danda'an. Tokkoffaa xurree sirriirra deebi'anii uummata kana dhiifama gaafatanii uummata kana araarfatanii qabsaa'ota Oromootiin wal ta'anii filannoo yoo mo'atan karaa tokko. Lammaffaa akkuma warra isaan itti firoomanii isaanii harka dhayaa deemu kana akkuma warra isaanii waan abboonni isaanii abboota keenya irratti raawwate san nurratti raawwatanii anarraa dabalatee uummata Oromoo miliyoona 50 kana fixanii lafarraa fixanii
Oromoo shan hafnaan qabsoon Oromoo bakka geessi. Oromoo jiru kana lafarraa yoo fixan ani hin beeku. Hamman beekutti I do not see any practical way kan isaan ittiin deemuu danda'an. Kanaaf karaan tokko dhageettii uummataa aantummaa uummataa agarsiisanii faayidaa uummataa irra hojjetanii yoo deebi'anii filannoo kan mo'atan taate karaan kun uummata kana yoo murru godhanii fixan qofa. Uummata kana immoo fixuu waan danda'amu natti fakkaatu uummata cirracha kuni. Kanaaf haalli amma itti deeman kun baay'ee waan isaan baasu natti fakkaatu. Tole atillee egaa yeroo biraa haasofnaa waan jedhu naaf kaasteerta garuu ammas waa tokko ergaa tokko akkasii dabarsituun barbaada dhimmuma humna addaa poolisii Oromiyaa kanaan wal qabate yeroo kanatti amma dhalattoota sabichaa sabuma sana keessaa ba'an uummatuma sanatti deebisanii diinoomsanii komiin kallattii garaagaraatii kan waan hammaataa dhufeen wanta kana kan irra deebi'ee kaasu walitti diinoomsuun kun hubaatiin hordofsiisuuf malu maalidhaan nammoo maal irratti dammaquu qaba jetta kanarratti. Ijoolleen waan taatu ijoolleen ilmaan Oromootiin deebiti. An shakkii tokko hin qabu. Reefu leenjii dhaabatee waan adda addaatiin sobanii olola adda addaatiin mataa nyaatanii kaampii keessa kaayaniit uummataan diinoomsuu barbaadan malee I'm sure hin deebifti. Hin deebiti ijoolleen Oromoo. San rakkoo hin qabu. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an. We know them listii isaanii qabna. Hin galmeessina. Nus jiraachuu baannu itti gaafatamu. Waan tokko beekuu qaban. Amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu ta dabarte gundoo taafte guddoo ammatti kan gara taayitaatti dhufaa jiru obboleeyyan keenya waan ta'aniif gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya goggogullee baatu faashaa itti marree ummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeynu by the way iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira. Waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee galmee kiyya bira jira. Na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha. Gandarraa kaasee hanga federaalatti who did what? Eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna. San hunda haa taa'u. Amma ol keessa deebine yakka walii baafne waliin adabnu. Mee ce'umsa kana fidneet akka danee Oromtichaatti akka seera biyyaatti ceena. Isaan dhiisi warra Oromiyaa keessa jiru dhiisi warra Ormaatu warra Ambaatu waggaa 27 nu saamaa ture nu ajjeesaa ture garaa bal'annu. Biyyi tun gara fuulduraatti haa ceetu. Arra haaloo ba'uu irratti gara adabbiitti deemurra biyya jeequu waan danda'uuf rakkoo uumuu waan danda'uuf mee haqa justice aarsaa goone ce'umsa nagayaati. We sacrificed justice for peaceful transition. We lost both. Lachuu dhabne. Ce'umsa nagayaati. Ce'umsa gara dimokiraasii sabdaneessaata nu jalaa gufachiisa. Haqa barbaachuun, dhugaa galchuun, yakkamtoota adabuun, warra miidhame kiisuun tarii ce'umsa gara dimokiraasiitti goonu nu jalaa gufachiisa. Nagaya kana likkii malee booressa. Biyyi qarreerra jirti jenneeti. Moodeelii biyya adda addaa laallee kan Afrikaa kibbaa laallee kan Tuuniziyaa laallee kan Eastern Europe laalleet dabarre. Inni irraanfanne garuu arra guyyaan ka ta'u dubbatu waadamnu malee every day waan godhamu laalla isa command responsibility kan ijoollee gara gadii hin deebifna rakkoon taatu. Ajajoota garuu muummicha ministeeraati irraa kaase hanga pirezidantii naannootti hanga ajajoota poolisootitti hanga qaamota nageenyaatitti tokko tokkoon galmeessaa deemaa jirra. Riippoortiin kun hin ta'a. Arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Namichi jenosaayidii Rwaandaa hojjete tokko badee biyya Faransaay. Jenosaayidiin sun 94 godhame.
biyya Faransaay dhokatee osoo taa'u torbaan dabre qabamee kagale. Waan tokko clear ta'uufii qaba warra har'a uummata keenya irratti madaa geessisu. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni duubaan dhufu garuu dhiifama godhuuf. Nurraa barata ka. Nurraa waan baratuuf yakka har'a hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Kana beekuu qaba. Ajajaan humna nageenyaa, namni qaama nageenyaa keessa jiru, hogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate. They will be held responsible waan uummata keenya irratti godhamaa jiruuf. Kana beekuu danda'uudha qaban. Tokko tokkoon galmaa akka amma jedhanitti ani masaraa mootummaatiin jira, ani waajjira pirezidantiitiin jira, kanaaf waan yaayyootti godhamu quban qabu, waan hiddii lolatti godhamu quban qabu. No. Hogganaan biyya tokko maatii isaatirraa kaasee hanga araddaatti hanga qeetitti waan godhamuuf itti gaafatamaadha. Itti gaafatamaa jechuudha. Kallattii kan kaa'u yakki akka hin hojjetamne imaammata lafa kaa'u, yakki yoo ka hojjetamu taate immoo warra yakka san hojjete seeraaf dhiyeessuun irra akka hin deebine gochuu itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Hanjamaa itti fakkaata. Nam beeka bara moggaa keenya dhaadannoo itti fakkaata. Itti fakkaata. Warri isaan leenjisuunis akkas itti fakkaataa ture gaafa dubbanne. I know it, I can see it. Akkan ifaa san laalutti hin arga. Hundi isaanii waggaa irraa ta'uu danda'a, waggaa lamaan irraa ta'uu danda'a, waggaa 5, waggaa 10 ta'uu danda'a. Garuu yakka uummata keenya irratti hojjetamu. Yakki uummata irratti hojjetamu, uummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kanatti tokko tokkoon galmaa'eeti kan ta'aa jiru. Gadi baa itti gaafatamu. Kana beekuudhaan waan godhan itti gaafatamummaan akka jiru beekuudhaan. By the way hin dhiifnu immoo dhaabbilee mirga namoomaa addunyaa wajjin hojjechaa jirra. Every day waan ta'u nu qofaa miti jaarmeelee hedduu amma kan jiran galanni intarneetiidhaaf haa ta'u, galanni teknooloojii ammayyaatiif haa ta'u, galanni sabboonummaa dadammaqiinsa uummata keenyaatiif haa ta'u. Yakki bakka hundatti dhufu ragaa qabatamaa wajjin jetteeni miti, ololaanii miti, ragaa qabatamaa wajjin suuraadhaan sagaleedhaan eenyu yoom akkamitti maaliif yakka akka raawwatee fi yakki akka irratti raawwatame hin dhufa. Kana hunda galmeessine hin keenya. Yeroon immoo itti wal gaafannu hin dhufaa jechuudha. Tole gara xumuraatti fidaatanii jira gaaffii fi deebii keenya. Seenaa keessatti seenaa biyya kanaa gaafa ilaallu inni tokko gaafa aangoo irraa ka'u yookaan sirni haaraan tokko gaafa aangootti dhufu isa darbe abaaruu maal kun hin mul'ata yeroo baay'ee. Mangistuun sirna Jaanoo yookaan Haayile Sillaasee abaareeraa, Wayyaaneen sirna Dargii abaaraa ture. Warri amma aangoo irra jiran kunis egaa qaama sana ta'anis sirna Wayyaanee deebisanii abaaruun ni mul'ata. Haa ta'uuti seenaadhuma biyyattii keessa jalqabaa kaastee gaafa laaltu sirnoonni itti aananii dhufan kun warra darbe sanaa ol ta'anii immoo hin mul'atan. Guyyaa kaleessaa kabaja caamsaa 20tiin wal qabatee dookumentarii waaltaan hojjete tokko yookaan waaltaadhaan tamsa'aa ture tokko argeetanii ture. Gochoota suukanneessoo sirna Wayyaanee keessatti uummata kanarratti raawwatamaa ture bal'inaan kan xiinxaluudha jechuun ni danda'ama dookumentariin suni. Qoodni warri har'a aangoo irra jiran gochoota sana keessatti qabaataa turan maal fakkaata? Ammoo dhaabaniiru gochoota sana waan jedhu irratti akkamiin ilaalte waan sana kan jedhu ilaallee gara xumuraatti finna. Uummata Oromootiif sirnoonni hanga irraa jiran hundumtuu yakkamtoota saamicha irratti, ajjeecha irratti, Oromoo xiqqeessuu irratti, Oromiyaa saamuu irratti kan turanidha. Minilikis diina Oromoo ture. Oromoo nyaataa ture. Oromoo fixaa ture. Haayile Sillaaseenis akkasuma. Oromoo gabroomsaa ture. Oromoo saamaa ture. Oromoo fannisaa ture. Darguunis akkasuma. Oromoo rashanaa ture. Oromoo fixaa ture. Warri Wayyaanis akkasuma. Oromoo saamaa, Oromoo fixaa turan. Warri kunis sanuma. Mootummoonni hanga irraa jiran hundumtu namni keenya of eeguu qaba. Kana kanarra wayyaa yakkamaa wal jidduudhaaf filachuu hin qabnu. Cunqursaa kana kanarra wayyaa wanni jennu tokko illee hin jiru. Akkamitti namni gabroomsaa isaa wal madaalchisa. Gabroomsaa kana kanarra jira. Waan maaliif
qe'ee teenya irratti, biyya teenya irratti, ummata keenya irratti dhufaa dabraan wal dabarsu anatu yeroo wayyaanee san maal jedhan sitti fakkaate. Garaagarummaa dargii wajjin qabu warreen mana zamana wayyaanee sun mana hidhaa seenu kitaaba barreessaa turan hogganoonni. Laal sirni kun irra wayyaa qaba. Mana hidhaa keessatti kitaaba barreessuu danda'a hayyu jedhanii barreessaa turan. Maaliif hidhama namni? Maaliif ajjeefama namni? Warri dargu rasaasaan si ajjeesaniit gatii rasaasaa si kafalchiisanii reeffa kennan. Warri wayyaanee si ajjeesanii reeffa bilisaan si kennan. Kanaafuu wayyaaneen dargu irra wayyaa qaba. Akkasitti haasa'uun barbaada. Warri ammaa kunis nama ajjeesaniit nama fannisanii nama rakkisaniit lakki nu jara san irra wayyaa qabna. No. There is no difference between killers. There is no difference between torturers and rapists. None. Hin jiru. Hattuun hattuudha. Ajjeeftuun ajjeeftuudha. Saamtuun saamtuudha. Tokko tokko wanni wal caalchifnee madaalchifnu hin jiru. Kan qabsoofnuuf nama billaadhaan nama ajjeesu dhiifne